Ojergamota kudaja kanarraa kanaga akka mata dureetti ganama kana wantin aasa'u Waaqayyo hin banan jedha. Ojergamota kudaja kana gubbaatti seenaa Phaawulosiif Sillaas ilaalla. Hidhamuu isaanii akkamittiin akka isaanii kaman ilaalla. 25 maal jedha gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatan. Warri hidhaman immoo isaan hin dhaggeeffatu turan. Dingatas amma hundeen manicha hidhaa raafamutti socho'ii lafaa guddaan ta'e achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii hidha warra hidhamanii hundinuus ni kaman. Namichi mana hidhaa eegu sun wareeree irribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yemmuu arge warri hidhaman waan sokkan se'ee kanaafis billaa isaa luqqifattee of ajjeesuu barbaade. Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan waa of hin godhin nuyi hundumti keenya as jirra jedhee itti iyye. Inni mana hidhaa eegu sun ibsaa waammatee ol fiigee rommaa miila Phaawulosiif Sillaasitti kufee gadi isaan baasee ani akkan fayyuuf maal gochuutu anaaf ta'a gooftolii koo jedhe isaan gaafate. Isaan immoo gooftaa Yesuusitti amani ati hin fayyitaa maatiin kees hin fayyu jedhanii deebisaniif. Ameen. Seenaa kanan gabaabsee isinitti himaa. Utuu Phaawulosiif Sillaas karaarra deemaa jiranii dubartiin mandara sana keessatti oda dubbachuudhaan beekamtu mootota biyya sanaaf galii kan argamsiiftu oda dubbachuu isheetiin nama mootota biyyichaatiif galii guddaan kan argamu xomborreen tokko Phaawulosiif Sillaas faatti dhuftee elaa hojjettoota Waaqayyoo jettee lakkoofsa 16 irraa kaatanii yoo dubbiftan gaaf tokko nuyi garaddoo kadhataatti utuu deemaa jirru xomborreen hafuura oda dubbachuutiin dubbachiisu of keessa qabdu tokko nutti dhuftee isheen oda dubbachuu isheetiin horii baay'ee gooftota isheetiif hin galchiti turte. Isheen namoonni kun hojjettoota Waaqayyoo abbaatii karaa fayyinaa isinitti himu jettee iyya Phaawulosii fi nu duukaa ina deemti turte jedha. Kana guyyuma guyyaatti goote. Phaawulos garuu itti garagalee dhugaa jette ittiin hin jenne afuricha keessaa ifate. Harka bal'ee ergaa tokko sitti hima. Mandaratti itti galta ta'u mana kee keessaa ta'u nama sobeessi jechuu har'a galgala Waaqayyo afuricha keessaa ifate. Gaafa dubbattan dubartiin kun maal jette ilaa isaan kun hojjettoota eenyuuti? Waaqayyo abbaati karaa fayyinaa sirriitti maal godhu inni agarsiisu gaafa jettu wantichi sirrii fakkaata garuu hafuurri ishee keessa jiru sirrii miti. Nama sabara harkana qabaa afaan keessa sirrachuurra keessi keessa sirrachuun hin cala jedhatti naa himaa. Namni baay'een afaansa dhadhaadha garaansaa garuu hamaadha. Namni baay'een gaafa dubbatu si supha gaafa keessa isaatti yaaddu garuu si balleessa. Inna Phaawulositti galagalee gaafanni hafuura oda dubbachiisu kana keessaa ifatu dubartittiirraa hafuurri hamaan maal ta'e iyyee keessaa bahe. Elaa si ajajan harkatti kaaftee maqaa Yesuusin jettaa irraa iyyee ba'a. Inna amantaa yoo ta'e harka bal'ifadhu inna namanaan namoonni baay'een sitti maxxananii galii ormaaf kan geessan si duukaa hiriiranii galii garuu ormaaf kan sassaaban suuraa kee haa ta'u qaddisa mataa kee haa ta'u eebba kee warra maartu sitti maxxananii ati mo'echaa dhadhaa sii dibaa mataa keen bare jecha wayyaan kun sirraan bareedu wayyaa biraa jijjiiradhu jecha miila keensii xaraga jecha mataa kee akkasitti qabatta sin jecha garuu warra galii mana kee galii ormaatti galchan har'a ilmi Waaqayyoo waa sirraa dabaasa. Dubartiin kun nan shawwada jette yaadde maaliin jechisan jette maalidha ilaa isaan kun karaa fayyinaa namatti maal godhu agarsiisu. Namoota baay'een buddeen caalaa utumatti saree koo itti gammadu buddeen dhawwattee waan inni roobalte wayyaayuutti hin bitin saree koo innaan gizee mana keessa buna hin jirre kanatu quba isaanii fa'aa akaa'u barbaadu. Gin inni guddaan asirra hin jiru inni guddaan asirra jira. Namni fudhu tokko qalabatii waan tatti godhateef haadha manaa koo miti. Nee onneetti mini qalabatiin qubatti minire borba'uullee fata'uu danda'a. Gara arrabaa ta'uu sitti nama maneef. Maaloo ko'ichaa si malee mo'ichaa ati mo'ichaa nama mana keetti galii sassaabdu nama simboo keetti ba'aa taate har'a hafuura waadda baasu isirraa kaa itti galagalte Yesuusin gaafatettu jibbin jedhee galagalaa ergamaan Waaqayyo har'a miila namoota baay'atami jedhee gadhiisa. Harka raafadhaa afurichi dhaameera jedha ayyaati. Laasakaati appa meeyyame haleluuyaa dha ayyaati. Ina manta har'a karaarra deemi makiinaadhaan deemi lafa deemi gaariin deemi bajaajiin deemi I don't know namni tokko har'a hafuura si jechu tokkotu itti galagalte ifatame. Dubartiin kun oda dubbatti galii
galii galchiti moototaaf. Dubartiin kun hojiin isheen hojjettu hojii jal'inaati. Phaawulos garuu hojiin hojjetu hojii Waaqayyooti. Nama kanaan dura ajjeesaa ture. Nama kanaan dura waldaa kiristiyaanaa gubaa ture. Nama kanaan dura Isxifaanos irraa yeroo inni dhagaadhannaa Yohaannis cuuphaa yeroo mormirraa muramu nama harka keessa qabu nama Waaqayyo deeffatetu wangeela baatee utuu na deemaa jirutti dhuftee ilaa hojjetoota Waaqayyo abbaa. Namni baay'een barii masilaalee si dhaabeetu kottu kun olaboodha. Borimmoo masilaalee fidee kottu gadi buutaa'edha. Masilaalee Waaqayyo sii kaa'u garuu gadi bu'uun qabu. Innaan hojjetoota Waaqayyo abbaa warra karaa fayyinaa namatti agarsiisan jennaan gaafa furicha keessa ifattee furichi irra dhaamu jararraa maaltu cite? Galiitu cite. Warra galiin cite. Warra karaa isheetii mal argaturraa galii argaturraatu galii maal ta'e? Cite. ABS taaf mana keessa boottaaf. Ari wanda sini galaara harka balifata gargar har'aa kaasee eebbatu mana keettafa. Galiin jararraa maal ta'e? Hin cite. Arra Waaqayyo waasirraa kuta. Hojii keerraa, mana keerraa, karoora keerraa, daldala keerraa, gaa'ila keerraa, barumsa keerraa namni amanta ita dura harkaa fuudhi maqaa Yesuusin ergaan kun kan kee ta'u Ennaani erga galii nurraa citeedhanitu namoota kana Phaawulosiif Sillaasiin maal godhanii qabanitu mana hidhaatti darbatan. Maal gocha kabajanii geessanii miti. Maal jechirraa reebaa miidhaa hamma danda'an erga reebanii boodatu miidhanitu mana hidhaa keessa buusan. Jarri kun immoo foontu reebame malee afurri reebamne. Kaatu macaan qulqulluun maal jedhaa warra ajjisanii lubbuu qila bidda barabaatti darbachuu hin dandeenye maaliin godhinaayidha. In sodaatinaayidha. Isa reeban foon isaaniiti. Afur isaanii garuu maaliidha? Fayyaadha. Mana hidhaa keessa gaafa galanii gara alkaa walakkaa kadhatanii boodadhaan. Ka erga kadhatanii booda maal jalqaban? Faarfannaa jalqaban. Gaafasaan faarfachuu jalqaban maal jedhaa? Hundeen mana hidhaa maal ta'e? Raafame. Waatu raafama. Jilbuma dilaa yaaddaa jilbeenfattu kana boodaatiin naannoo keetti waatu raafama. Imbaddaa keetu eeganiitu safara kana jijjiirranna malee. Hundeen mana hidhaa maal ta'e? In socho'e. Hidhaa warra hidhamanii hoo balballi mana hidhaa hoo hin baname furtuneeru kara isa eegurka jira garuu Waaqayyo karaa cufamaas yoo barbaade karaa keessaas yoo barbaade inni banu Waaqayyo hin banatetti himta namoota baay'eef eebbatu banamanaan jedha Waaqayyo. Iyya mal takka Waaqayyo hin bana jedha ayyaati. Mana hidhaa eetu qollofa isa eegu qollofanii eetu moban isuma eegutu qollofa isuma eegutu maal godha namni biraan banuu danda'a isaan banatanii ba'uu danda'u danda'an garuu isa kana inni iyyuu rafaa jira inni eegu iyyuu maal taa'ira qollofeetu itti qollofee maaltu irraa bana yoon bane malee furtuneeru kara isa eegurkatu jira maal amanee raf akka qollofi amanee raf yoo inni bane malee jararraa maal ta'uu hin danda'u banamuu hin danda'u eeru kara furtuunsaa harka gaduu ergata harka gaduu ergata sitti nama afur ta'u tokkoof utuu inni qollofee hin jira jedhu samiirraa dhufu lafaa dhufu inni come sun arra galgala siipa nama iyyameen jedhati. Gaafa riba dammaqu balballi mana hidhaa hundinuu maal ta'eera? Riba keessa dammaqee maal ta'eera jira? Iwareera. Hinne maaltu banennaan bakka maal godhe? Bilaa luqqifate maal godhe? Ofan ajjeesaan maaltu maaliif of ajjeesuu barbaade? Warri jara hidhanii maatti kennan itti gaafatummaa ulfisitti kennan dhufanii eenyuun ajjeesu isaaniiyyuu otumanii of dhiiseeyyuu sajjesu waan ta'eef namichi immoo dagaadhala. Cima namaa gaafa ofan ajjeesatu akka Phaawulos ilaamee dhenaan waa ofin godhin hundi keenya iyyuu as jirra. Masirti Phaawulos na bilchaataadha. Seera yoo ta'an jilba gebeeliin jalatti hin baradhee seera hundumaa beekamnire akka manni dhaayee kan banamini fiigeera fiin dhaabateetu namichicha gooftaa fudhachiise. Innaan namichichi billaa dhaqee deeffateetu ilaamee dhenna haneedhe fayyuuf maal gochuutu narra jira. Gooftaa Yesuusitti amani atis hin fayyita maatiin kees fayyu. Yoo taman gooftaa Yesuusitti maal ta'i amani ati hin fayyita maatiin kees maal ta'u hin fayyu. Innaan namichicha achumatti hin fayyee hin cuban. Phaawulos Sillaas maal ta'an ni kama.